Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hundumti keessan akkam jirtan nagumaa fayyaadha jiruuf jireenyi aafiyaan haalli jireenyaa akkamii isiniin jedha. Akkuma beekamu gaa haaraan tana haappii takka isin garsiisuuf hin dhiyaadhe haappii haalaan bareedaa ta'e tokko namoonni tokko kan na gaafatan hin jiru. Haappii haalattiin gartee jawwaa Facebook irraa viidiyoo karaa salphaatti ittiin daawunlood godhatan takka amma durallee namoonni hedduun akka viidiyoo hojjete quban qaba viidiyoo gartee viidiyoo Facebook irraa aappii daawunlood godhu namoota hedduu namni akka Yusuf aappii moobaayil aappiin ammaasis ijoolleen tokko hojjetanii jiranii kun immoo karaa salphaa fi haala saffisaa ta'een kan FB irraa viidiyoo barbaadde viidiyoo daqiiqaa hanga fedhe dheeratu daqiiqaa 2-3 gidduutti kan daawunloodii isinii godhudha. Isa sana isin garsiisa hanga xumura viidiyoo kanaatti na wajjiniin turaan isiniin jedha. Egaa gamanumaan namoonni hangarraa YouTube channel kiyya haaraadha. YouTube channel kiyya kun haaraadha. Mee namoonni ittiin isin affeeraa mee subscribe godha. Kunoo gaaninis as keessa seenuudhaan qeerroo page jennee barreessine. Qeerroo page kun jalqaba kan jiru kana. Isa kana kunoodha profaayilii kan koo ofirraa qaba. Isa kana qeerroo page jettanii barreessanii seenuudhaan subscribe jettu kana tuqaatii mallattoo dullii sana wanni godhaa isiniin jedha. Egaa barnootichi kunoo haappiin ani isin garsiisuudhaa qabadhe dhiyaadhe isa kanadha. In mul'ata jedheetiin yaada isa kanaa jechuudha. Haappiin kun haalaan bareedaadha. Ammaasis immoo Play Store keessaa hin argamu haappiin kun. Linkii isaa viidiyoo kana jala isinii kaa'a. Linkii isaa cuqaasuudhaan install godhattanii jechuudha. Install gaafa godhattanis kallattiidhaan fuula jawwaalaa irratti hin ba'u. Eessa seenaa kunoo faayil manaajerii kana keessa seenaa jechuudha. Faayil manaajerii kana keessa seenuudhaan ammaas hidhattanii bakka daawunlood jedhu install godhattanii fuula jawwaalaa irratti akkasitti gadi isinii bu'aa jechuudha. Achirraan egaa keessa seentanii jechuudha aappii kana hin tuqxanii kana gochuudhaan keessa seentanii maal jedha open Facebook kan jedhu kana filattan kan gubbaarraa kana jechuudha. Achi boodaan egaa emailii fi passwordii Facebook kiyyaa waanan irratti guutee jiruuf normaanii inni akkuma Facebookaa gartee akkuma gara Facebookaa emailota gartee email kun mastaawoqiyaadha. Mastaawoqiyaa kana hanga inni eksisinii fiduu eegdanii tola kunooti gara harka mirgaatiin gubbaarra kan jiru xiyya isa sana tuquudhaan hin baatanii jechuudha. Ammalleen mallattoo kana hoggaa inni isinii fidu eksii kana gubbaarraa kana tuquudhaan beeksisa irraa baatan. Egaan akkuma argitanuu inni haappichi jechuudha normaanii akkuma Facebookaati. Akkuma nama Facebook keessa seenuu gartee hoggaa isa tuqxanii akkaawuntii fi emailii keessa isin gaafata. Emailii Facebook fayyadamtanii san itti galchitanii jechuudha. Passwordis gartee kanuma Facebook asitti fayyadamtanii achi keessatti isinii fida. Sani booda karaa gabaabaa viidiyoo sana as keessatti barbaaduudhaanis ta'ee amma fakkeenyaaf viidiyoo kana gadi buusee isin garsiisuun hin danda'a. Viidiyoo feetan jechuudha. Viidiyoo feetan karaa saffisa ta'een amma fakkeenya kana laalala. Karaa gabaabaan daawunlood jedha. Isa kana tuquudhaan akka salphaatti okay kan jettu kana tuqna. Achi booda kunola karaa saffisa ta'een bu'ee jira jechuudha. Daqiiqaa takka otoo hin guutin jechuudha. Sekoonduma 10-20 gidduuttidha kan inni xumuru jechuudha. Haala kanaan karaa saffisa ta'een isinii buusa. Karaan inni lammaffaan ammoo Facebook keessan keessatti viidiyoo argattan save gootanii jechuudha. Save fakkeenyaaf kunoo viidiyoo ammaa kana tuqaalee sadan harka mirgaarra jirtu kana tuquudhaan save kan jedhu gubbaarraa kana ni tuqxan. Achi booda irraa baatan Facebook keessan keessa aappicha keessa seentanii jechuudha. Aappicha keessa ni dhuftan. Achi booda maal gootan?
as bakka profaayilii keessanii kana ni tuqxanii jechuudha. ol harkisa maal jedha kun ankiyyaa seef bakka silaa jedhu san afaan oromoo feesbuukni kun afaan oromoo na hojjeta waan ta'eef ol kaa'ameera jedha. isa ol kaa'ameera jedhu kana hoggaan tuqee viidiyoon amma seef godhe san asitti nan argadha jechuu kun jalqabarra kan jiru kan isa kana. ammalleen haaluma ammaatiin jechuudha haaluma wal fakkaatuun daawunlood goonaa jechuudha. viidiyocha garaa isaa keessa gadi tuqxanii achi booda kunoo mallattoo kan daawunlood jettu kana tuquudhaan yaa waan buuseen jira waan ta'eef nan barbaachisu lamii. kanaafuu haala kanaan karaa salphaadhaan karaa saffisa ta'een Facebook irraa ittiin daawunlood haappii godhattan haappii bareechee nama gammachiisu haappii bareedaa dhugaa dubbachuuf haappii bareedaadha. haappii kana itti gammaddanii jedheetiin abdadha. yaalaati ilaalaa yoo isin gammachiise yaa like share godhaatii walii dabarsaa isinin jedha. gamanumaan egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.